warri Madrid istaadiyeemii isaanii daawwattoota 90,000 qabatu baaxii isaa cufatanii yoo isaaniif milkaa'e qaanii Imireetitti torban darbe isaa mudate sirreeffachuudhaaf qophiitti jiru. Warri Real Madrid akka jedhanitti galchii meeqaan durfamaa jirannullee duubaa kaanee injifachuudhaaf itti beekna noi Madrididha jechuudhaan dhaadatu. Deeggartoonni Arsenaal Keeniyaa jiran gara gaaraatti ol ba'anii adaraa yaa Rabbi Arsenaal injifachiisi jedhanii kadhachaa jiru. Keeniyaadhaa deeggartoota baay'ee kan qabu Arsenaal darbee mana amantaa keessattis walitti qabamanii kadhachuudhaan beekamu. Taphattoonni Real Madrid erga gaafa magaalaa Londonii deebi'anii dhaadannoon isaanii walirraa hin citin jira. Tapha Champions League Awurooppaa irratti Real Madrid gareewwan 111 injifatee jira. Kilabiin inni injifachuus ta'e gool irratti hin galchine garuu morkataan isaa har'a Arsenaaliin wal qunnama. Addunyaanis dinqii akkamiitu ta'uuf jira jettee utuu guyyaa lakkooftu har'a immoo sa'aatiif daqiiqaa taphichitti eegalu miixuudhaan eeggachaa jirti. Gama taphattoota Arsenaaliitii sagaleen dhaadannoo jabaan dhaga'amu baay'ee hin jiru. Nuyi mootii Champions League'ti kan jedhan warri Madrid hamilee taphattoota isaanii Imireetitti mugee ture dammaqsuudhaaf agarsiisni isaan Bernabootti taasisuuf jiran qalbii jaallattoota kubbaa miilaa fudhatee jira. Taphataan sarara gidduu Ingilaand Jude Bellingham halkan kun kan Real Madrid akka ta'e ibsuudhaan Vinicius Junior irraa kaasee aga Kylian Mbappé fi Anthony Rudigeritti Madrid bu'aa qabxii kanaa galagalchuun rakkisaa akka hin taane dubbatanii jiru. Real Madrid garee jabaa haa ta'u iyyuu malee bu'aa galchii haganaan osoo durfamu erga injifatee waggoonni 40 darbanii jiru. Sarara ittisaa jabaa ijaarratee kan qabu Arsenaal ammoo galchii lama ol ergatti galee guyyaa 497 lakkoofsisee jira. Odeeffannoon Spain Madrid ba'an akka mul'isanitti Real Madrid deeggartoota gara istaadiyeemii Bernaboo seenan umuriin dangeesseeraa jedhama. Deeggartoonni waggaa 18 gadii fi kanneen dullooman istaadiyeemii akkas seenne jedhee jira. Arsenaaliin mo'uudhaaf goolii baay'ee galchuuf assaayimentii kan qabu Real Madrid kana milkeessuuf ammoo deeggartoota isaa abdatee jira. Dhiibbaan kun arrabsoo sanyummaa fi naamusa ispoortiin ala ta'e hordofsiisuudhaan miira taphichaa jeequu danda'a sodaa jedhus qabu xiinxaltoonni kubbaa miilaadha. Walmorkii jabaa Arsenaaliin eeggatu kanarratti taphattoonni kilaba Arsenaal xiinsammuu jabaa qabaachuu isaan barbaachisa. Leenjisaan Arsenaal Mikaayil Arteetaan yaada tapha dura laateen meedirree irratti haasa'uu wayya jechuudhaan dhaadannoo Real Madriditti bishaan naqee jira. Tapha kana injifatame Real Madridin yoo morkii waancaa keessaa kan ba'u ta'e warri Madrid leenjisaa isaanii Carlo Ancelotti boolla lixxu qopheeffadhu jechaa jiru. Ancelottiin garuu kun tapha cimaa na mudate isa jalqabaa miti isa dhumaa ta'a jedhee yaadu jechuudhaan dubbate. Tapha kana Imireetitti haala gaariin injifatanii Bernaboo kan deeban warri Arsenaal akkuma Madrid dhaadatu yoo injifataman arrabsoo seenaatiif saaxilamuu isaaniiti. Taphni kun meeqaan xumurama tilmaama keessan nuukaa.